Maqaan kiyya Maaruuf Qaasim Huseenii ani itti gaafatamaa kubbaa miilaa Las Vegas Aanolee tiim Oromiyaa Siyaatiin magaalaan amma jirru kuni Las Vegas Oromoo Komitii Hawaasa Las Vegas bira jirra. Galma kana bitannee ji'a 6 dura akkuma argitan manni kuni mana keenna mana Oromoo guutuuti. Gaafa dhuftan magaalaa feeta yoo jiraatanii dhuftan welcome to Oromo Community of Las Vegas isin jenna. Example Oromo Community magaalaa Ameerika keessa jirtu akka ta'u Oromoo maraafu mana ofii bitattanii mana keessanitti walgahii taa'uu. Hawaasni kuni bara meeqa ka as ture uummanni as ture kun marti isaa bara marayyuu walgahii kana irratti wayita godhan 600 700 800 hoolii kireeffatanii walgahii ta'an. Kun nurraa hafuu qabu. Seentarii ijoollee teessiifillee ta'a, manguddoof ta'uu danda'a, hawwataafillee ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf magaalaa kanatti nu magaalaa tiim Aanolee qabna. Tiim Aanoleen anytime bakkee kan dhufee hajaa ofii bahatee biraa deema. Kiraatiin kafallu qulfii qabna, qulfii kennaan seennee hajaa teenya bahannee haasofnee waan haasa'uu qabnu. Yoo o'oo jiraate o'oo keessaa baqannee, yoo qabbani jiraate qabbani keessaa baqannee jechuudha. Bakka namatti wal ga'uu qabna. Akkana fakkaata Oromoo Community Las Vegas. Koota keessa seensaa galma keenya argitanii nafaana koota akkana fakkaata manni keenya jechuudha. Galmi keenya magaalaa Hawaasa Las Vegas. Musa argitan kana walgahii keenya any emergency meeting haa ta'u anything meetingii sadii ta'ee haa ta'u yookaan baby shower of duratti ammoo akkuma argitan duuba kana baakiyyaardii qabna. Walgahii maraa wayita goonu ijoollee teenya asitti tabsiifnaa wanni goonee jechuudha. Jaamurri wanni ijoollee utaaltu manni oddoo akkana fakkaata. Alaala garaafi kun makiinaa 7 wanni seensaa duratti garuu manni kaaniin kenna mana kana keessa asii jechuudha. Ijaarree seentarii guddaa godhuudhaaf akka mana kana irratti akka biraatti fayyadamnee akka ofiitti fayyadamnee akka seentarii biraatti fayyadamnee kan ammoo hoolii seentar godhuu barbaanna. Laasa dhiiga Oromichi basically afur qaba. Ini kecilnya, ini event dapat store game, zero state plus cover, office dah. Ini mana bicara di bathroom. This is going to be community office where get it ready. This is the kids where kids hang out. The mother hang out with the kids when they're making noise. This is another gathering community rooms. This is another bathroom. It is good things for the kids in the future. Wanni nu godhuu barbaanne ijoollee keenya asitti eesii tolchinee fi erga tolchinee fi asitti akka isaan taphatan wayitanii walgahii goonu qaaqa achitti akka nuun jedhe jechuudha. Akkana fakkaata. Mana bal'aadha. Mana agartee wantoota hedduutti dalaguu dandeenya. Oddoon isaa duubni kun ijoolleedhaan wanni jaamba irratti taphataa dandeenya. Indoor saakir godhuu dandeenya. Garaajii duubaa sana ammoo bal'ifnee of duratti seentarii yookaan ammoo galma guddaa dheerasinee ka kilaasa hin qabne jechuudha. Wanti kana manni akkana fakkaata. Manni kun commercial'dha. Namni diqqaateef wanni nama irra sun jiru. Onnee yoo qabaatteette waan fedhe godhuu dandeetta. Nama 10 mana kana bitachuu dandeetta. Nama 80 dhiisi jechuudha. Yoo oromtittiin sitti dhagahamtee dhimmi ijoollee sitti dhagahamee sabummaa sitti jiraatte waan fedhe godhuu dandeetta. Kuma 30 qabaatteef homaa bu'aa hin qabu. Namni diqqaateef yookaan guddateef waan ta'u hin godhu. Yoo garuu onnee isaa keessatti oromtittiin isaa abbaa waan kan hin godha jedhee namni xiiqee seenennaan waan tokko hin godhuu danda'a. Kanaafuu namni guddate yookaan diqqaateettanii duubatti hin harkifatina. Namni guddateef diqqaateen amma fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti ijoolleen dargaggoo jabaa hin jiru. Akkuma beektu Osfaanaa ka deemnuun ijoollee yoo akkam jabaatte nama 10 yookaan 11 asii deemna. Nama biraa nama beenchir nu ta'u nama magaalaa biraarraa fidanna. Nama xiqqaa innee hin dafnu hawaasa agartee Osfaanarraa namoota dabalanneeti hin deemna. Bakka namni bakka Oromoon dha'isan maa hin dha'ine hawaasni Las Vegas maa biraa hafa jennee kaanee dha'ina bakka sana. Maaliifi hamileedha. Hamilee waan qabnuuf jechuudha. Tokkummaa, jaalummaa, amantummaa waan irraa qabnuuf jechuudha. Harka wal qabatanii yoo deeman wanni marti isaa salphaa ta'a. Kanaafuu namni xiqqaateettanii duubatti laamshahinaa. Oromoo maraafuu banaa jira. Koottaa itti hirmaadhaa. Fakkeenya magaalaa birootaafis akka ta'u team of Oromiyaa Siyaatil baga dhuftanii galma keenya kan ulaaltanii
nu gammaddan isinin jenna. Kanaafuu galatooma nagaatti.